Ciisenyata. Ciisenyata bas. Ei. Laal qixxee hojjetan laal qixxee kana booda ati sa'aatii 11tti kaatee iddoo ishee dursee kataafna kan duraan maal jechuun duraa yoo ishee hojjetaa ture yoo hojjetaa ture duraan. Achama harka fuunee akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota keenya kan taatan marti nu nagaan nuuqqee jiraate simbira illee jiraattu warraan kanas deebi'ee dhufee jira. Akkam jirtu sinillee nagaan nuuqqee jiraate simbira illee jiraattu sin jalaa banneerra warraan kana sin jalaa bannu warraan kana deebi'ee dhufee jira. Warraan kan immoo biraan keenya wayii tokko yaadu bananii obboleettiin hawwii biyyaa dhufteerti. Ani immoo isaan irratti biraan kee jedhu barbaadanii kala sammaa hawween carqisi miiccu miti kan carqisi siinaa miiccistu jedhani hawwiin immoo waa'ee sanaa loltu waan ta'eef na rukutti waa'ee sanii ishiin amma wannoo singo amma waliin hojjennettee yaada turte ishiin hawwiin amma ani immoo sanaan dhokadhee gadi ba'ee ture. Dhokadheen kana jalqaba hojjetadhee ture immoo dafin kana wannoo jedhaani. Ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala keenya kan taatan marti keessanuu nagaa rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam turtan akkam sa'a kana geessanii nuti nagaa guutuurraa faa qabnaa nageenya nu bukkee ture isin birallee haa jiraatu isiniin jechaa tibba kana baay'uma tokko isin jalaa bannee jirra. Sababii isaatis kan koo hin beektanii kana jettanii nan gaafatinaayi. Akkasumas immoo tibba darbe siistariin hin dhufti jedhee Hacaaluun isinitti dhaadataa ture. Illee akkasumas isiniin jechaa ture. Innaa siistariin kunoo ishee kanaa dhuftee jirti. Har'aaf kaameraa afaan inni isinitti dubbachuu baattes akkanumatti boruuf iftaan immoo kan isinitti dubbatu ta'a. Baay'ee sodaattis akkasumas immoo jira miti. Hacaalutu ishee caala jechuun hin danda'ama jechuudha malee baay'ee sodaattudha. Inni immoo baay'ee akkuma argaatan kana arraba isaanuma argaa turtanii. Kanaaf waliin madaalan isiniin jechuu barbaada. Kanaaf waan tokko tokko sirreessuudhaan kan dhuftes har'aan guyyaa lammaffaadha. Sanatti viidiyoo isin hojjannee nuuf hin mijanne waan humti tokko tokko kanatti isin jalaa banneen isiniin jechuu barbaada. Innaa kana booda Hacaaluun fi isheedha gahee kan qaban mana keessatti isiniin jedha. Ani gadhiisee fi jira jechuudha. Maaliif wanti hundumti isaatiyyuu jechuudha. Biyaansi torbee 3 torbee 4 booda achi booda yoonan gara qoshinaatiitti deebi'e yookaas immoo gaaf sana yoo aangoon naa kenname malee aangoon kan koo narraa fuudhamee isin jechuu barbaada. Mee Hacaaluun immoo waan inni itti haasa'uun qaba jedhee sardame erguma silaa sardamaa jira maal akka inni haasa'uun beeku. Isheen garuu ammaaf baay'ee sodaatti nagauma uyyuu hin gaafata nagaa. Kuraa gubargaa harka kee baay'ee sodaattudha. Boruuf iftaan garuu Hacaaluu wajjin isheen siifuu babalachuu waa hin oolle hin barsiisaa dhabne. Akkuma argaa harkaan kana baay'ee tokko jechuudha isaa gaditti isaatu ishee caalaa jechuudha dubbiidhani. Kanaafuu waan jiru walumaan ilaallan isin jedhaan dubbatta. Kanaafuu obboleetawwan keenya nagaan gaafachuu reedu nagaan gaafachuu. Ashama harka fuudhee akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota keenya kan taatan marti keessa nagaan nu bukkee jiraata simbiraallee jiraatu har'aan kanas deebinee dhumnee jirra washiin jedhaa jettu waan hin nageessanii. Akkuma ishiin jettus siistarii isiniin jedhaa ture ishii tanaadha. Kanaafuu nama har'ammoo ammoo kan jedhii gogguree ishiitti kennaa ta'e maal isheen garadii kan geetii ka jedhamte? Hojii hojjetuu dhufte boor. Dhara baalkii? Hojii hojjechuu dhufte maal jechuudha? Amma carqii qoota si miiqisi wanti wanni hundumaa si miiqisi wanni mana keessa jiru jetti baal. Kaameraa fuuldura kaasaa harta beekte. Maal haasaa mucaan maal gizee ishee watii wattu ati uffata nama miiccitu. Gizee isheen immoo uffata miiccitu. Ati mana nama qulqulleessitu. Qixa hojjetta. Wati iftoo fira gootee deemtee carqii miiccitu. Carqii miiccitee waratte lafa wanni wal hoggamna wal ta'e warattee manni faande mana xaraddishe. Dhara baakii haa ta'u gaasana manaa jee ciise nyaata. Ciise nyaata gas. Laal qixxee hojjetta laal qixxee kana booda ati sa'aatii 11tti kaatee iddoo ishee dursee kataafna kan duraan maal jechuun duraa yoo ishee hojjetaa ture. Yoo hojjetaa ture duraan. Barii lafaa dhageeffadha ammumatti asumatti yaada jijjiiruusaa barii lafaa ka'ee waa'ee hojjetaa ture hin beektanii hojii isaa waan kamiyyuu hin beektanii amma immoo waa'ee koshinaa isaa gatee
Ishee tokko na godhaa isheen kana godhaa waan akkasii keessa hin jirtu isheen jechuudha. Hojii isaa kan gadurraa ofuma isaatti fidata. Warqii keessa hojjetta marqaa keessa marqi. Hojiin kan keessa. Kanaan hojjumatu hin deebiin. Qalbiin akkasii jiru. Qalbiin akkasii hin jiru. Hin deebiin bakka hojumaadhaan itti waan. Isaayasin ulee agartanii kaleessa gargaara siree bukai achi booda akkasii dhaabamtee hojjetta. Amma waan jette jedhi qixxeen hojjedhaa jedheen qixxee hojjennaa qixxee wal qarqarraa dhina mataa. Qixxee sinatti tokkummaa deemin uffata itti kennuuf hin miccatu. Uffata itti kenna uffata keessaan ji'a meeqa ta'e kana maal isheen maal daafamti miccattu. Maafi. Qalbiin akkasii jiru amma. Qalbii wal dhageenya miti. Ofii kee miccatta ishee si qarqaartu hojumaan hojjettan. Ingalti bakka boru surma. Ingalti boota safatte. Boru burtee ingalti miti burtee faan ingalti. Ingalti. Mucaan maal ta'e dhibaba hin dhukkubaayi. Hin dhukkubu kaa maannan. Nama viidiyoo hundura kan jirtu waan ta'eef viidiyoo hundura waan jirtu waan ta'eef adamma keessa hin jiru laal siidhumatti. Siidhumatti har'a kana gabuu taa'u jirtu. Kana booda keessan qabu. Dhukkubsatee dhukkubsatee. Waa jechuudha. Biraangira kan dhukkubsatanii boqottanii. Irratti biraangira narratti biraangira dhaddee. Lachuun keessan nu yaaduun baddanii jirti dhukkubsataniiti. Guyyaa jalqabaa namni keessummaa miidiyaa irra fidee guyyaa jalqabaa irratti piraanki hojjeta. Ani hojiin inni hojjetaatee biraangira ishee. Guyyaa jalqabaan ishee biyya isaan barsiisuuf iddoo akkamitti guyyaa jalqabaa irratti piraanki hojjeta. Bareeda guyyaa jalqabaa. Jalqabsiisaa bareeda. Egaa obboleewwan akkuma argaa jirtan kan laala guyyaa jalqabaan jalqabee jira. Piraankiidha dheeraa dura biyya barsiisnaa nagaa gaafanna jedhee fidee dhufee ammoo gidduutti piraankiidha jechaa jira. Maalumaaf haa ta'uuf mee akka yaali isaatiitti ta'ee jira baay'ee garuu osoo akka badeeraatti dhahamee ture. Kanaafuu yeroo biraatiin baay'inaan sirriitti kana caalaa kan yuutuubii caaluu irratti kan yeroo baay'ee viidiyoon gadhiifamu kana booda jechuudha. Suni guyyaan jala ga'ee jira. Kana fakkaatan isin jedha isin jala hin bannu. Isinis nu jajjabeessaa baay'ee isin jaalanna baay'ee isin kabajnaa isin jedha. Walumaa galatti gariin keessan immoo jechuudha. Marqaan ga'ee warri jettanii ga'aatuma jira waaqayyo namaachiin haa taasisu. Gaafa ga'e aniyyuu isin iyyaama hunda keessan iyyuu jechuudha dhuftanii nyaattanii kan dhiyoo jirtanis kan fagoo jirtanis jechuudha. Garuu nagaa dursaa waaqayyo nagaa namaachi qabu rabbiin haa taasisu. Isiniin jechuu barbaada kana fakkaataa. Kanaaf keessummaan keenya har'aa ammaaf afaan hin dubbatu akkuma argaa jirtanii nama baadiyyaa irraa dhufe yeroo jalqabaa fi kaameraa fiddanii keessanii dubbadhu jettanii baay'ee ulfaata. Garuu yeroo biraatiif immoo Hacaaluun adeemsa keessa kan hordoffii akkasumas immoo adeemsa kenneefitu akka isheen barattu godhu taasisaa. Nagaan nuuf turaa turtii gaarii isiniin jenna. Ciao.